Akkam jirtu hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii kuni qophii dirree haqaati. Qophii dirree haqaa kana kan qabatee isinii dhiyaate ana Siisaaya Baraadha. Egaan qophii keenya har'aa kanarratti xiyyeeffannee jirru gaan akkuma dirree rasmii keenya haala dhaabni adda bilisummaa Oromoo irra jirutti marii goona. Mariin kunis gaanii dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e Obbo Muhammad Ragaasaa Dhukaa marii goona. Egaan guyyaa har'aa kan marii kana goonu kallattiin egaanii keessummaan keenya har'aa Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa yookiin immoo akkasumas immoo magaalaa guddittii Finfinnee kan taate kan Itoophiyaa kana achiitii isaan duukaa marii goona. Obbo Muhammad guyyaa har'aa kana yeroo keessan aarsaa gootanii Gadaa Miidiyaa Neetwoork irratti yeroo jalqabaa fi wanta dhiyaatanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Isinillee afeeruu keessanii fi hedduu galatoomaa isiniin jedha ulfaadha. Tole baay'ee galatoomaa gaanii egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa egaan haala biyya keenya keessa Oromiyaa akkasumas immoo impaayera Itoophiyaa san keessatti wanta deemuu isaan duukaa tokko tokko kaasnee irratti mari'annaa. Egaan sagantaa keenya kana immoo amma xumuraatti immoo nu duukaa ta'an affeera keenya. Egaan sagantaa keenya kallattiin itti fufaa. Egaan Obbo Muhammad egaan isin dubbii himaa erga taataniiti hojii guddaa akkasuma hojjetaa jirtanii quba qabna. Egaa taatee gidduu kana deemaa jiru haala dhaaba kana keessa isarratti marii isin duukaa gochuuf kan isin affeerre. Egaan guyyaa har'aa waajjirri ABO Gulallee jirutti hayya dureen ABO Jaal Daawud Ibsaanii aangoo irraa kaafnee irraa jechuun ibsa hooggantoonni dhaabbiraa kennameera. Akkamidha akkamittiin ilaaltu isin ibsa ba'e kana? Galatoomi ulfaadhu nuti akka adda bilisummaa Oromootti wanni kun yookaan ibsi kun kennamuuf deema ka jedhu ganama har'aati karaa marsaalee hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa adda addaatirraa akkuma nama kamittuu kan dhageenye. Haa ta'u ibsa maqaa hooggana dhaabatiin waajjira dhaabaa muummee Gulallee jirutti kenname kana akkamitti ilaaltu jettee gaaffii naa kaastee fi bu'uurumarraan isiif ka'a. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo keessoo dhaabaa tibba kana mudate wal qabatee jidduu kana tarkaanfii fudhate qaba, ibsa baase qaba. Namoonni waajjira Gulalleetti argamutti guyyaa har'aa bahuudhaan ibsa kennanis namoota adda bilisummaa Oromoo walgahii gumii sabaa gaggeesseen adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu hin danda'anii hojiin isaan hojjetan walgahiin gaggeessan ibsi kennan akkasumas ammoo labsaa fi sochiileen adda addaa isaan taasisan kamiyyuu dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u jechuudhaan warreen uguramanii jechuudha. Siif tarrisuudhaaf daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni akka caalaatti hubataniif guyyaa har'aa fulbaana 14 bara 2020 itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa akkasuma miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa akkasuma miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Qajeelaa Mardaasaa fi Jaal Saafanoo Tulluuti waltajjii sanarratti kan argamanii akka miidiyaa irraa daawwannetti miidiyaaleen kan akka Faanaa, Waaltaa, ETV, Dochoweelee, OBN fi Ahaduu akkasuma Izeaadha kan waltajjii Gulalleetti gaggeeffamee ibsa kennine isaan jedhan irratti kanneen argamanii miidiyaaleen kanneen biroo akka hin argamnetti kan hubanne kan quba qabnu. Uummanni keenya akkasumas hundumtuu akka hubatu kan addatti ifa baasnee beeksisuu barbaannu ibsi guyyaa har'aa maqaa hooggana adda bilisummaa Oromootiin bahe maqaa adda bilisummaa Oromootiin bahe bifuma kamiinuu adda bilisummaa Oromoo kan bakka hin buune namoonni ibsa kana kennanis wayita ammaa kana dhimmi isaanii koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromooti darbee koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo dhimma isaanii hordofaa fi to'ataa yookaan qabee dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uusaa fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kunneen adda bilisummaa Oromoo bakka bu'anii hanga koreen seeraaf to'annoo
dhimma isaa murtii isaa maayii beeksutti hojii kamiyyuu akka hin hojjenneef warreen ugguraman waan ta'eef namoota ofii isaaniitiifuu ugguramantu hoggana dhaabaa fi caasaa dhaabaa uggurree jedhanii kun taphaa fi diraamaa wayii fakkaata malee waan hojii caasaa sirnaa waan hojiin jaarmee tokkoo irraa eegamuu fi hogganni jaarmee tokkoo namni jedhamu waan dubbatu miti jennee fudhanna. Gama kaaniin Hayyu Duree Adda Bilisummaa ogguruudhaaf akka seeraa fi heera Adda Bilisummaa Oromootti mirga kan itti qabu eenyudha? Adda Bilisummaa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo hojiirraa kaasuudhaaf kan jedhamutu ka'uu qabaa jechuudha. Hogganoonni kun irra deddeebi'anii miidiyaalee adda addaa irratti wayita dubbatan afaanuma isaaniirraa waa tokko dhagahama. Koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo kan jedhu. Caasaa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti ifatti kalafa taa'ee jiru maaliif akka isaan baqatan isaanumaafan dhiisaa Shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromooti. Kan afaan biraatiin warreen jaarmiyoonni biroo koree hojii raawwachiistuu jedhan. Adda Bilisummaa Oromoo kora isaa irratti kan tana dura kora bara 2017 gaggeeffate irrattis korri guutuun caasaan olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo qabu Shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo akka jedhamu. Caasaan ta'anii jiru gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo akka jedhamu murteesse. Namoonni maqaa hogganaatiin of himanii fi bifa adda addaatiin miidiyaa irratti ibsa kennan warreenuma guyyaa har'aa ibsa kennan kanneen dabalatee koree hojii raawwachiistuu koree jidduu jechuudhaan jechoota kana fayyadamu. Inni kun jalqaba dogoggora seeraati. Seera Adda Bilisummaa Oromootiif buluu dhabu seera fayyadama jechootaa maqaa moggaasa korri sabaa dirqama nutti kenna sana cabsu waan ta'eef sana qaama dhimmi ilaallatutti ni dabarsina isaan kan to'atan ta'a yookaan kan gaafatan ta'a jechuudha. Kanaaf miseensota gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu, rarraasuu, tarkaanfii biraa irratti fudhachuu kan danda'u gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromooti. Dirqama kanaa kan qabu jechuudha. Hayyu Duree fi itti aanaa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee. Kanaaf ammoo heeruma keenya irra deemnee heerri keenya keeyyanni 20 keeyyatti xiqqaa keeyyatti 20 tuqaa 6 jalatti gumiin sabaa miseensota shanee gumii tokko tokkoonis haa ta'u akkasumas ammoo hunda isaanii Hayyu Duree fi itti aanaa dabalatee badii isaan raawwatan yookaan immoo yakka isaan raawwatan xiinxalee hubatee rarraasuu danda'a. Yeroo itti gaafatama irraa buusuu danda'a. Akkuma barbaachisummaa isaatti immoo adaba gosa biraatillee itti dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaan ala mirga miseensummaa mulquu gumiin sabaatu hin qabu. Kana kora sabaatu qaba. Kanaaf uummata keessatti akka waan miseensonni keenyaa fi uummanni keenya seera dhaabaa kana hin beekne fakkeessanii burjaajii uumuudhaaf namoonni tattaafatan tokkoffaa seeruma dhaabaa kanaa tasgabbaa'anii haa ilaalan. Inni lammaffaa immoo adeemsi akka kanaa nu warra biyya jaarmiyaa kana ijaarree jaarmiyaa dhiigaa fi wareegama qaaliidhaan as ga'e kana tiksinee kaayyoo wareegamtootaa bakkaan ga'uudhaaf deemu. Biyya ijaaruudhaaf deemu. Saba walabummaa isaa gonfachiisuudhaaf mirga hiree murteeffannaa isaa dhugoonfatee waan barbaadu bilisaan akka inni ijaarratuuf ka ijaarrate akka inni tiffatuuf qabsoofnuuf adeemsa dogoggoraati kanarraa dhaabbadhaa akka jiru dhaamsa dabarsinaaf jechuudha. Adeemsa akka kanaallee Adda Bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa sharafuu hin danda'u. Adeemsa Adda Bilisummaa Oromoo itti deemu irraas duubatti deebisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf walumaa galatti si ibsuudhaaf wanni har'a miidiyaalee kanneen irratti ibsame Adda Bilisummaa Oromoo kan bakka hin buune ta'uu isaati. Tole baay'ee galatoomi anis qabxii kan akkasi nu kaasuu barbaanne turre. Egaan akkuma ammati irraati qabxii kaasee irraati ibsite sanatti mee isatti kan akkatti naa dabaltu kan barbaadu walga'iin gumii sabaa abaa'oo adoolessa 26 fi 27 gaggeeffame booda rakkoon dhalate furmaata maalii argate akkasumas immoo murtiin koree naamusaa fi toonnaa akkamitti deemaa jira isaan akka maalirratti hojjetaa jiru. Dhimma kana ammallee irra deebiisee kaasuudhaaf ibsootuma yeroo adda addaatti bahuun wal qabsiisee si ibsuun barbaada. Kana keessatti daawwattoonni fi akkasuma dhaggeeffattoonni akka nuuf hubatan kan barbaannu
adda bilisummaa Oromoo seera fi heera ittiin bulmaataa kan mataa isaa qaba. Seera fi heera kana tiksina, kabajna, barbaachisaa taananis irratti wareegama. Kanaan alatti ammoo nuti Oromoodha. Kabaja qabaanna. Safuu Oromummaa qabna. Kanaaf wayita dubbannu, wayita ibsinu, wayita himannu, akkasuma wayita sochii bifa hundaatu goonu kabaja walii qabnu akka Oromummaatti tiksuun eeggachuun dirqama kan keenyaa jechuudha. Garuma hundaanu. Kanaaf namootan jaallan kanneen amma maqaa sii dhahe kana ammayyuu seera adda bilisummaa Oromoo waan cabsanii fi adeemsa seera adda bilisummaa Oromoo kaa'een ala waan deemaniif karaa seeratiin dhimmi isaanii akka qulqullaa'uuf murtiin barbaachisaa ta'e akka fudhatamuuf qaama dhimmi ilaaluuf akeeknee murtii sana eegaa jirra. Kanaan ala kabaja akka qabaannuuf uummanni keenya akka nuuf beeku barbaannaa jechuudha. Keessattuu hogganoonni kunneen hogganoota hangafoota keenyaa baroota dheeraadhaaf qabsoo keessatti akka dabarsanii hedduun kan keenya kanneen akka kan kiyyaallee isaan jalatti guddanne jechuu ni dandeenya, ni kabajnaa, ni ulfeeffannaa, hunda caalaa kabaja olaanaa isaaniif qabnaa. Isaanii olitti garuu kabaja kan qabnu kaayyoo adda bilisummaa Oromooti. Namni kamiyyuu bifa fedheenuu haa ta'u, umriinis akkuma isaanii kana manguddummaa keessa haa jiraatu, yookaan bifa fedheenuu haa ta'u, hanga kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irraa maqetti, hanga akeeka fi galfata jaallan nutti dhiisanii wareegaman sanarraa goretti akkaataan isaan itti sossobnuu fi qusannuu fi yookaan immoo irra dabarru hin jiraatu jechuudha. Kana adda baasnee hubachiisuu barbaanna. Gara dhimma kanaan jetteefan dhufu. Ka'umsa dubbii irraa sii kaasuun gaariidha. Daawwattoonni akka caalatti hubataniif dhimmi kun karaa bifa adda addaatiin deddeebi'ee ibsamaa ture jechuudha. Walgahii adoolessa 26 fi adoolessa 27 bara 2020 Finfinnee waajjira muummee adda bilisummaa Oromoo kan gullallee jirutti gaggeeffame. Maqaa walgahii gumii sabaa hatattamaatti jedhamu jechuudha. Rakkoon hedduun achii qaba. Dhugaadha rakkooleen amma ka'anii fi ibsaman kunneen kanuma amma turan ka'anii immoo katana dura turan yoo jedhame hedduun isaanii katana dura turanii jechuudha. Maaliif guyyaa sanarraa ka'uun barbaachise ka jiru san isaaniifan dhiisaa waan ibsuun barbaachisaa ammati gaafatteefan adda sii baasa. Gaafa walgahiin adoolessa 26 fi 27 gaggeeffamuudhaan dura walgahiin gumii sabaa wayita gaggeeffamu sirnatti gaggeeffamu qaba. Ani miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Walgahiin akka gaggeeffamuuf waytanatti himamu sirnatti natti himamu jira. Miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo tokkoffaa. Miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo achuma waajjiruma muummee gullallee keessa jiran ka walgahii kanaaf hin yaamamnetu jira. Miseensonni gumii sabaa godinaalerra jiran kan waamamantu jiru kan hin waamamnetu jira. Warreenumti waamaman sun immoo walgahii gumii sabaatu jira yookaan walgahii gumii sabaa hatattamaatu jira jedhamanii warreen yaamaman hin jiran. Akka guddeessi akka irraa odeeffannee booda immoo adda baafannetti jechuudha. Qaamanii wal arginee mari'annee irraa waan ta'eef dhimma sanarratti gara boodaarra. Gariin isaanii dhimma hojiitiif ariifachiisaadhaan yookaan hatattamaan barbaadamtanii koottaa jedhamanii erga waajjira seenanii booda ganama walgahii jira jedhaman. Gariin isaanii hojiidhaaf barbaadamtanii jedhaman malee dhimma as dhufanii yookaan gullallee Finfinnee jechuudha dhufanii wanni dirqama dhaabaa waan ta'eef kootti yoo jedhamte miseensa dhaabatii godhe waan jedhamte godhamta kootti yoo jedhamte ni dhayitaa jechuudha ni raawwatta sanaaf dhufan. Erga dhufanii booda namoota gara achitti argan hoogganoota argan maalidha jedhee wal gaafachuutti kakaan. Walgahiin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan yaamamu. Inni kun burjaajii jalqabarraa eegalee jechuudha. Kanaan ala namoota garii daawwattoonni keenya akka hubatan kan barbaannu namoota garii waajjiratti kophaatti yaamanii jaanaan Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa ana dabalatee dhuunfaadhaan jechuu mata mataatti dudubbisanii sossobachuuf yookaan isa loobii jedhan gartee walgahii boruu kan boruu gaa wal arginuuf jedhanii bifa sanaan wal argii boruu kana maal fakkaataa mee wal arguuf deemna jedhanii afaan irra qabaatiin haasa'u tokko. Nuti miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Akkuma nansiin jedha sana hangafoota keenya hoogganoota keenyaaf kabaja qabna hoogganummaa dirqama ulee seeraa dirqama seeraa irra jiru saniif hangafoota keenyaaf kabaja qabna akka ABO'ttis akkasuma immoo akka Oromoo tokkotti haa ta'u wata seerri cabuu fi seerri dabu akkaataatti dogoggorree dhiifama goonee yookaan immoo sobnee irra dabarru hin qabaannu jechuudha. Kanaafuu haala jiru kana sossobbii bifa adda addaatiin namoonni gareen kan
kootu xiyyaaran deebi'amtaa jedhamee waamamee jira akka waan adda bilisummaa Oromoo kaampaanii addaa yookaan galii addaa tokko qabutti warreen mallaqaan sobamuudhaaf tattaafatanis ni turanii. Kun hundumtuu hin milkoofne. Gaafa walga'iin guyyaa 25 gaggeeffamuudhaaf jedhu wal gaggaafatuu jalqabe namni kan achi gullallee dhaqes kan mana tataa'ee akka dhufutti himamees maali walga'ii gaggeeffamu lakkii walga'ii kun gaggeeffame. Sisaay adda sii baasuudhaaf maddi walga'ii kanaa yookaan isaan amma walga'iin kun gaggeeffamee jira ka jedhani miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo torbatu waajjira gullalleetti walgahee dhimma yeroo irratti haala yeroo irratti yaaddoo itti bule mari'atanii isa mari'atan sana immoo akkuma tana dura aadeeffanne hayyudurii adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa mana keessatti ugguramanii waan jiraniif karaa itti aanaa hayyudurii adda bilisummaa Oromootiin akka dhaqqabuuf gumaachan. Barbaachisaa taanan kan isaan miseensonni gumii sabaa waamichi walgahii akka taasifamuu fi gaafatan jedhu sana dhalaasaa barbaachisaa ta'e baasuu ni dandeenya. Waamichi taasifamee hin jiru. Haala yeroo irratti mari'atame. Namoonni amma hayyudurii adda bilisummaa Oromoo uggurre jedhan jaallan kun hedduun isaanii akka boqonnaatti darbaa waajjira dhufu malee irra hedduun isaanii waajjira iyyuu dhufan. Yoo dhufanis akka libsuu ijaa daqiiqaa muraasaaf yookaan yeroo muraasaaf mul'atanii deemu. Hojii qabatamaa hojjetamuu qaba. Waa sossobuu qaba. Hogganoota keessaa namootuma muraasa naannoo waajjiraa sanatti kan mul'atu. Kanaaf inni kun yaaddoo nuti wayita uummanni keenya fi haalli qabsoo keenyaa haala kana keessa jiru keessatti ittuu hanga durii hojjennu caalaa ciccinee tattaafannee guyyuu waajjiratti argamnee barbaachisaa taana halkan gargar illee ta'uu argamnee hojjechuu yeroo mallutti wanni kun ta'uun sirrii miti. Ka jedhuun akkasuma immoo caasaan dhaabaa akkamitti hojii qaawwatee fi jaallan immoo akkuma hundi kan keenyaa beeknu hogganoonni keenya miseensota shanee gumii dabalatee gumii sabaa qondaalonni keenya jajjaboon ijaarame irratti fi hojii bifa adda addaa irratti bobba'an rakkoo dhalatee wal qabatee hidhaa keessa jiru. Isa kana akkamittiin bakka qaawwa mudate kana akkamittiin ofii kan keenyaa buunnee hanga jaallaman hidhaatii kan dachaa dirqama ofirratti fudhannee ba'aa dachaa goonee ofirra fudhannee rakkoo kana fuulduree tarkaanfannaa fi dhimmoota kanneen biroo irratti mari'atanii marii kana kan isaan bifa xalayaatiin itti kennan. Jaalli yeroo sana jaal Araarsoo Biqilaatti aanaa Hayyuduree wajjin jaal Daawud bira dhaqe jaal Malkaa Danuuti ammallee numa jira. Erga dhaqanii booda jaal Araarsoo fi jaal Daawud bakka Malkaan jirutti sadi ta'anii waliin haasa'anii yaaddoo kanatti bulee jedhanii tolee jedhanii sana booda dhaqaatii hojii kana bifa danda'ameen waloon ta'aatii itti fufaa hojii kana jabeessaa kaasaa bakka qaawwate ofii kan keessanii dachaa ba'aa ofirratti fudhaa. Qabsaa yoo wareegame bakka isaa qawwee isaa fuutee yoo qabsoo hidhannoo gaggeessite ta'e yookaan immoo galfata isaa fuuteeti bakka hanga tattaata. Qabsoon karaa nagaallee kana alaa miti. Amma qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jirra waan ta'eef. Wata jaallan hidhaman bakka hidhaman sanatti dirqama isaanii baannee fudhannee tarkaanfachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kanuma kan mari'atan. Haa ta'u jaal Malkaan deebi'ee miseensota gumii sabaa sanatti haa ta'u warreen gaafa sana mari'atanitti haa ta'u warreen kanneen birootti himuuf dirqama ittiin qabu. Maaliif hayyudureen itti aanan jaal Araarsoon walitti qabee nu mariisisee dhimma kana deebisaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo jaal Araarsoo jaal Daawud Biqilaa irraa argate jaal Araarsoon nu himaa amantaa jedhuun eegaa ture. Hundi kan keenya kanuma eegaa turte. Sana booda jidduu kanatti walgahii gumii sabaa hatattamaa akka jedhu waamichi jala jalaan deemaa ture jechuudha. Kan miseensota gumii sabaatti himamne. Sana booda namoonni akka ammansiin jedhu kana gara waajjiraa dhufuu eegalanii ergasii jaal Malkaa Danuu fi jaal Gammachiis Tolasaa ofitti yaamanii jaal Araarsoo Biqilaa boru waan akka waan sanirratti wal arginee ni haasofnaa ni mammari'anna. Ijoolleen adda baasis ni hima. Ijoolleen lamaan tokkos godin irraa ni dhufti. Mee waan sanirratti ni mari'annaa gaa ijoolletti itti himaa jedhe. Ayisa jechaan siikaa seenadha waan ta'eef yakkaa fi miti yookaan immoo maqaa wal dureessuuf miti. Walgahiin gumii sabaa ijoolleen takka ni dhufti jedhamee waamamu. Miseensi gumii sabaa jaalli qabsoo miseensumayyuu yoo ta'e jaal abaluu jaallan jedhama. Kabaja qabna, safuu qabna, seeraa qabna akkatti dubbannu jechuudha. Tole jedhanii jaallan eeganii katti himanii warra kaan immoo namugaa waamichuma eega jechuun waamicha sirna aadaa qabna sirna qabna waan namatti himamne katti himamne sana booda borumtaasaa
jaalaraarsoon galgalumti isaa jaalaraarsoon ana mataa kiyya na gaafate. Firaa'ol jedhee na yaamee egaa Firaa'ol jaalataatti nan beekama. Nam natti hime jechuudha. Boru walgahuuf deemnaa walgahii deema. Walgahiin kamaalitiin jedhe. Haala yeroo irratti yaaddoo jiraa jaallan akkanatti mari'atanii xalayaa galchanii jiru. Jaallan torban mari'atan san keessa ani turre dirqama bakka biraan ture. Naan jedhan tole. Wal akkuma aadaa tana duraatti waan mari'atame san irratti ibsa nuu kennitu miti jaalaraarso hin jedhe. Eeyyeen sanuma irratti ibsa sinii kenninaa jedhan. Tole dansaa. Nan bare. Halkan isaa miidiyaa biraa irratti walgahiin hatattamaa ka gumii sabaa gaggeeffamuuf deemaa jedhanii ibsa kennan. Inni kun burjaajii uume jechuudha. An walgahii gumii sabaatti hin beeku, jaallan kanneen biroos walgahii gumii sabaatti hin beekani. Walgahiin gumii sabaa sirna kanaanis hin gaggeeffamu. Kun burjaajii uume. Isa kana burjaajii kana qulqulleessuun, sirreessuun, waan dabe sirreessuun dirqama qabsooti, dirqama kan keenya. Sana booda sanaaf odeeffannoo wal gaafachuu fi sanatti deemnee sun adeemsisaa hedduu bal'aadha. Sana booda borumtaasaa walgahiin sun ni gaggeeffamee warrumti hirmaatanuu ati warra hirmaatanirraa odeeffachuu dandeessaa. Warrumti hirmaatanuu walgahiin kuni gumii sabaa ulaagaa sana guutuu hin danda'u. Tokko waamichi sirnaa bifa sanaan hin godhamne, lammaffaa mijuun hin guunne, sirna sanaanis gaggeeffamaa hin jiru jedhanii mormanii jennaan tolee walgahii gumii sabaa miti. Haa dhiifnu. Dhimuma yeroo irratti haa mari'annu waa hojii waan tottolu haa qaqqajeelfannu ka jedhuun waliin mari'atanii waa waliin qaqqajeelfatanii fi waan waliin gara fuula duraatti hojjechuu malan irratti dhaamsa walii daddabarfatanii walgahiin sun bifa sanaan guyyoota lamaan akka deeme booda ka'an. Akaanii isaan ibsaa jiraniifan irra darbaa jechuudha. Borumtaasaa gumiin sabaa walgahee ibsa gumii sabaa baasee jiraa jedhanii maqaa jaallan marii taa'anii odoo gumii walgahii sana mormaniyyuu. Jaallan gaafachuu dandeessa jaaltoleera mataan isaa walgahii sanarratti walgahiin kun mijii hin guutu akkam goona jedhee gaafataa ture akka jaallan irraa odeeffannetti ragaan kan dandeessa. Har'a walgahii gumii sabaa jedhanii baasan. Sirni isa kana mormini. Kanas eerre gabbaanii miidiyaatti dubbachuun barbaachisaa miti. Yookaan bifa biraatiin deemuun barbaachisaa miti. Koree wayita seerri cabu naamusni cabu to'atu kan jaarmaya dhaabaa ta'etu jira. Koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo dhimma kana tartiiba seeraa wajjin eerree akka sirreeffamuuf koree naamusaaf to'annootti qajeelchina. Koree naamusaaf to'annoo an dhimma kana nan hordofa. Isin hojii qabsoo irratti fuuleffadhaa. Olola walirratti oofuun walirratti duuluun hin barbaachisu ka jedhuun labsa baasee jechuudha. Ibsa baase. Kanarras darbamee hundi isaaniiyyuu gaafa adoolessaa erga bifa kanaan deeme booda gartee akka bifa ibsaatti wanni yookaan bifa mariitti ka ture ibsaatti ka kennan sanis ibsi kunis adda bilisummaa Oromoo ni ilaallatu. Bifa kanaan erga jedhame booda miidiyaa alagaa faanaa yookaan waaltaarraa adda bilisummaa Oromoo hayyu duree isaa Jaal Daawud Ibsaa kaasee Jaal Araarsoo Biqilaatiin isaan jedhanitti Obbo Araarsoo Biqilaatiin bakka buusuusaa dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Bootoleeraa Adabaa nutti himanii jiru jedhanii breaking news yookaan oduu ammee fidan jechuudha. Dhimmi kun dhimma fardiidha. Yeroo sana telefoona kaaseen ani mataan kiyya Jaal Qajeelaa Mardaasaa gaafadha. Jaal Qajeelaa maa inni miidiyaa irraa waan akkasiin dhagahaa jennaan lakki waan akkasiin jiru murtiin akkasiin dabarsinee jiru dhimma san irratti kamari'an hin jiru dogoggoraan tole jennee dhiifama. Jaallan kanneen biroollee akkasuma wal gaafannee jechuudha. Sana booda hin jiru waan akkasii murtiin akkasii hin jiru ka jedhu deebisaa argan. Deebisaa sana booda gaa wanni ta'e maali? Lafa jalaan waan kana dhugoomsuu dhugaadha ka jedhu akka uummanni qabatuuf deemuun numa ture sanaaf hin dhimmi namti koree seeraaf to'annoo ta'a. Ila waan akkanatti deemaa jira seeraan to'adhaa nu ilaalaa nu hordofaa ka jedhuun jechuudha. Koreen seeraaf to'annoos waan itti deeman isaantu beeka san isaaniifan dhiisa. Ammas guyyuma yeroo dhumatti aanutti miseensi Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalatomsaa Kumsaa miidiyaa TV Egeree News Network HNN jedhamu irratti bahee isuma amma isaan dubbatan kana ammarraa jalqabee haga kora sabaa itti aanutti walgahiin gumii sabaa taa'ee haga kora sabaa itti aanutti Araarsoo Biqilaa Jaal Araarsoo Biqilaa akka hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ta'ee hojjetu murteessee jira ka jedhuun miidiyaa irratti dubbate. Isa kanas ni mormine lakki adeemsa akkasii nuun baasuu sirrii miti waan
murtii dhaabatiin ala wanni kun kan raawwatame waan murtii dhaabaa hin taane waan seera dhaabaa hin taane raawwatame kanaafuu bifa kanaan bahanii wanuma fedhe yoo ta'e bifa kanaan bahanii miidiyaa irratti ibsuun kun sirrii miti. Koreen seeraaf to'annoo waan seeraan ala deemaa jiru kana nurraa dhaabuu qaba. Gama tokko qofaan callisaa jedhee gama kaaniin ibsa jaaltoleera atoomsaan tuqan kana yookaan laatan kana eeruudhaan wanni kun sirrii akka hin taane dogoggora akka ta'e tuqee akka sirraa'u kun sirraa'uu qaba akka jedhuun ibsa kennee jechuudha. Akeekkachiisa kenne. Gamlameenuu amma booda ibsa bifa kanaa kennuurraa akka of qusattan dhimmi kun dhimma koree seeraaf to'annoo tole jennee marii yookaan immoo gorsa isaan laatan fudhannee hojii kan keenya itti fufne. Odoo kanaan jirru gaafa hagayya 30 adoolessa 30 bara 2020 Yutureen keenya Jaal Daawud Ibsaa nageenya keetiif jedhameeti kan humnoota mootummaa kan nageenyaa kan mootummaatiin mana keessatti kan ugguramee ture. Nageenya keetiif jenneeti malee rakkoon biraa hin jiru. Kanaafuu nageenya kee eeggataa deemtee hojjechuu dandeessaa dirqama keetti deebi'uu dandeessaa hojii keetti ka jedhu ibsaniifi jechuudha. Yutureen yaadada guyyaa ayyaana Iida Arafaa kan musliimati. Yutureen hojii seene guyyuma sana dhufee guyyaanis guyyaa ayyaanati garuu kun hojii bakka seeneen jira jedhee yeroo daqiiqaa muraasaaf miseensotas hoogganotas qondaalotas namoota waajjira turan sana hunda walitti qabee dhimmi rakkoo dhaaba keessa dhalate kan koreessi naamusaaf to'annoo dhaabatiin furamu waan ta'eef isaaniif dhiisaa amma booda hojii keessanitti qofa fuuleffadhaa jedhee nuti kanuma kabajnaa. Kanaafuu hundi kan keessanuu kana kabajanii dirqama keessan akka bobbaatan hojii kan keessan ka guyyuu hojjedhaa ololli yookaan hasaan bifa biraa hin barbaachisu jaallan bifa kanaan amma miidiyaa irratti ibsa kennanii fi walgahii kana dhaqan isaa ta'u bifa adda addaatiin hirmaatanis akkuma jaallaa kun dirqama kamittuu dhimmi isaanii seerri qabee jira hanga seerri furmaataa barbaachisaa ta'e kennutti hojiittaaf fuuleffan ka jedhu gorsa gabaabduu nu kennanii bifa sanaan gargar baanee ganama akkuma aadatti borumtaa ganamaa wal arguudhaaf gargar baanee borumtaa ganamaa wajjin dhaqnu waajjirri humnoota mootummaa kan meeshaa guutuu hidhatan kan heelmeetii dabalatee qawwee gurguddaa dabalatee qabatanii weeraramee hoogganoonni keenya isaanuma hoogganootuma Jaal Daawud, Jaal Araarsoo, Jaal Atoomsaa warreen kanneen biroos miseensota keenya qondaalota keenya kan hojiidhaaf amma dhaqan dabalatee hundumtuu waajjira akka bahan taasifamee yeroo sanatti waajjirri sakatta'amuuf ture waajjira sakatta'anaa bahii jedhaniini ajjureedhaan lakkii eeyyama seeraa kattiin as dhuftan yookaan eeyyama kasirnaa kan mana murtii fidaa jedhanii san qabaanne kanaaf lakkii kanaan ala hin deemu jedhanii sana booda isaan humnaan deemanii jennaan quba qabaadha. Erga humnaan isaanoo ibsaniiru erga humnaan waan kana gootan ta'e quba qabaadha. Seeranii miti qawweedhaan gochaa jirtanii hayyee nan baha. Hayyee ati bahii waajjira keessa sakatta'ana jedhanii lakki jedhanii. Yoo sakatta'uu barbaadan kun dhaabbadheen jira waan barbaadan deematii sakatta'aa ilaala. Bakka ati jirtutti sakatta'an bakka ani jirretti immoo sakatta'uu hin dandeessan ka jedhuun wal dura dhaabbatanii sana booda hoogganaa olaanaa siyaamanii atakaaroon hedduun erga deeme booda jarris tole hayyee waajjira dhiisii bahe jedhanii. Akkasitti hayyu duree waraanaan marsanii fuudhanii manaan gahanii erga manaan gahanii booda hundumtuu waajjirri cufamee hanga guyyaa har'aa kanaatti waajjirri humna mootummaatiin eegamaa jira. Rakkoo kana ilaalchisuudhaan guyyuma sana waaree booda itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo fi hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudii fi akkasuma itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa mana Jaal Daawuditti wal arganii maaltu ta'ee rakkoo kanarratti jedhanii erga mari'atanii booda situ yaame moo ka jedhu wal gaafatan anuu bakka sanan ture lakki nuti yaamne qaama yaame hin beeknu ka jedhu ibsa kennanii jechuun hundi kan keessanuu daawwatanii sana booda dhimma kana gara fuula duraatti mari'annee akkamitti gara fuula duraatti rakkoo keenya furachuu dandeenya ka jedhu walitti deebinee waliin mari'annaa ka jedhu waliin haasawaa turanii sana booda gargar baane. Walitti deebi'anii mari'annee waliin haasofnee waa tokko duun dhaga'een gaafa hagayyaa 9 walga'iin Hiltanitti gaggeeffamuuf akka jiru dhageenye jechuudha. Tartiibumaan akka daawwattoonni hubatanumaa kan jedhe walga'ii Hiltan kana bifa adda addaatti irraa ibsamaa waan tureef ani nama Arraata Adda Bilisummaa Oromoo Sagalee Bilisummaa Oromoo irra hojjedhu akkasuma miidiyaa
gaaddisa dhugaarras hojjetaan ture. Kanaaf har'aatiin dhaabaa waan kana beekuu qabaa. Dhaabni waan kana ni jira moo walga'iin ka dhaabati moo lakki ka dhaabati miti ka jedhullee adda baasuu qabaan ta'eef jedhee itti bilbile namoota jaallan keenya daawwitti bilbile jalqaba lakki an quban qabu an beekamtii kiyya miti an hin beeku mayyuu waan kanarraa. Jaalaraarsonis lakkii ani quban qabu ka jedhu naa ibse itteela isaa miidiyaarra facaasnee jira hordofuu dandeessa. Erga bifa kana jedhanii booda borumtaa sanaa dhaqanii walgahii sana gaggeessan. Amma gaa ani ilma abbaan koo jaarsaa fi manguddoo safuu keessatti guddadhes nama guddaadhaan ni sobe jechuun ni ulfaata. Qabsaa'ota afaan seeratiin immoo karraata dhaabatti wanni odoo dhaabni hin beekin wanni dhaabni odoo hin beekin hoogganni dhaabaa miseensi dhaabaa tokko godhu seeraan nama gaafachiisa. Kanaafan gaafadhee dhabee jennaan sana booda adda baafadhee wanni kun dhaaba bakka bu'u akka hin taane ibsee jechuudha. Sana booda maal mee itti baasaa ni eegna maaltu ta'as ni eegna jenne hoogganoonni warri gadi hundi kan keenya. Achirratti waanuma argitan santu ta'ee gaggeeffame jechuudha. Kanaan ala dhaabachuu deemuu hin qabu dhaabachuu qaba kan jedhu murtii fudhanne sana booda. Hoogganoonni kun walgahii sirnaan alaa gaggeessan ibsa miseensota gumii sabaa bakka buunee baasan itti deddeebi'anii haalduree gaafatamarraa kaasne jedhan gadi bahanii ammallee afaan tokkoon hin jiru odoo jedhan immoo labsan asiis odoo walgahiin hin jiru jedhan gaggeessan burjaajii uumuu seera cabsuu wanni kun itti deddeebi'ee dhalatee jennaan namoonni tarkaanfii waan dhaaba bakka hin buunee fi dhaaba hin fakkaanne dhaaba kabajamaa ulfeeffamaa adda bilisummaa Oromoo kan nama dhuunfatii miti waan dhaaba bakka hin buune kan akka nama dhuunfatti deemanii godhan kanarraa akka dhaabbataniif heera kan adda bilisummaa Oromoo irratti hundaa'uudhaan mirga heerri nu kennin namoota kanneen jihan irratti hanga koreen seeraaf to'annoo naamusaaf to'annoo tarkaanfii yookaan furmaata godhatti jennee hojiirraa isaan dhaabne wanni jiru isa kana. Koreen naamusaaf to'annoo sana booda dhimmicha bal'inaan qoratee jira maaliif akka jira kanaan jetteefanii qoratee xumura irratti inni ibsa baasee jira jechuudha. Isaan koreen seeraaf to'annoo miidiyaa irratti baasee maaliif miidiyaa irratti baasee maaliif gumii sabaa irratti ibsine maaliif dhuunfaan yookaan gurmuun bifa biraan ibsine koree naamusaaf to'annoo gaafachuu ni danda'ama. Qabiyyeen isaa maalidha? Maal murteessisan wanni murteessan? Koreen naamusaaf to'annoo walgahiin gaafa 26-27 gaggeeffame seeraan ala adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u walgahii gumii sabaa miti. Ibsi bahillee ibsa gumii sabaa miti jedhee ifa godhee lafa kaa'e. Isa kana liqimsanii fudhachuutu itti hadhaa'e. Itti hadhaa'us adda bilisummaa Oromooti. Heera adda bilisummaa Oromooti. Seera adda bilisummaa Oromooti. Namni jaarmaya kana jalatti bulu heera kanaan bulaa fudhachuudhuma qaba. Ka heera kanaaf seera murtii seera dhaaba kanaa hin fudhanne murtii seera dhaaba kanaatu itti jigaa jechuudha. Sun waan ooluu miti jechuudha. Kanaafuu wanni murtiin gaafa sanaa ilaallatu bal'inni isaa isuma kanaas jechuudha. Tole baay'ee galatoomii Obbo Muhammad. Mee kanumaan kan wal qabate ammas ibsi koree hojii raawwachiiftuu ABO irraa jedhamee gidduu kana ba'ee keessaa maddi rakkoo dhaaba hundi Jaal Daawud akka ta'e kaa'ee isin miseensa gumii sabaati dhuguma rakkoo akkasii yoo jiraate hayyiduree si ta'e shaneen gumii kana file fi to'atu gumii sabaa ABO rakkoo kana keessatti furuu maaliif dadhabe yeroo rakkoon akkasii dhalatu? Yoo gaafii keessirratti si hubadhe rakkoo kanaaf maddi jalqabaas ka xumuraas Jaal Daawud jedhu rakkoo kanaaf dhimmoota kanaa wal qabatan maaliif keessatti fixachuu dadhabdan akka hooggana dhaabaatti ka jedhu na fakkaate gaafiin kan kee waan sirriitti si hubadhe. Hayyee. Akkas yoo ta'e fayyaa ta'e
daawwattoonni akka hubatanis uummanni keenya guutummaan akka hubatutti ka barbaannu adda bilisummaa Oromoo akkuma irra deddeebi'ee jedhu jaarmaya heeraa fi seeraan bulu. Namni yoo seeraa fi heera sana cabse heerumaaf seera sanaan gaafatama. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo miseensa adda bilisummaa Oromooti. Miseensa. Miseensummaatu dirqama hoogganamummaa akka itti kennamu isa taasisa. Jalqaba miseensa ta'uu qabda hooggana ta'uudhaaf. Miseensi kamiyyuu immoo seera adda bilisummaa Oromoo jalatti gulantaadhaan akkuma dirqama isaatti akka itti gaafatamu, akka itti hojjetu, akka itti gabaasa yoo qabaate, ibsa yoo qabaate, ibsatu qabaataa jechuudha. Akka gumii sabaa adda bilisummaa Oromootti tarii wanni kun irra deddeebi'ee ka'aa yeroo hedduu jechuudha. Ammallee rakkoo dhaabaa kana keessoodhuma dhaabaatti furachuu qabnaa amantaa jedhu qaba. Warreen amma adda bilisummaa Oromoo rakkoon isaa jalqabnis xumurris hayyu duree adda bilisummaa Oromooti jedhanii yookaan hooggana dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessaa Jaal Daawud Ibsaa qofa rakkoon kan keenya warreen jedhanii seera cabuu adda bilisummaa Oromoo rakkoo adda bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhan kanayyuu nama tokkotti yookaan immoo nama tokko Jaal Daawud nama tokko dirqama hoogganummaatu irra jira. Nama tokkotti xiqqeessanii yookaan nama tokkotti madaalanii ilaaluun adda bilisummaa Oromoo kan nama tokkoo miti. Nama tokkoon hin hoogganamu. Nama tokkoofillee hin bulu. Kanaafi kuni tuffii jaarmaya kanaaf qaban, tuffii kaayyoo kanaaf qaban calaqqisa jedheen abdadha. Baay'een itti qaanfadha akkasitti haasa'uu isaaniitti. Jaarmaya waggootaaf wareegama qaalii irratti baasan kan nama tokkoo fakkeessanii kan murtii akka feete nama tokkootiin bulu fakkeessanii dhiyeessuun isaanii baay'ee nama qaanfachiisa. Asirratti waa tokko kaasuun barbaada akka caalaatti hubataniif. Adda bilisummaa Oromoo irra hedduu yoo kaasan akkuma waggoota 21 waggoota hamma kanaatiif adda bilisummaa Oromoo ta'ee adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkoo uume. Ani qabsoo kanatti erga nan dhufe waggaa 20 hin guunne. Garasuma jalan jira hin guunne. Jaallan waggaa 20 fi hayyu duree adda bilisummaa Oromoo fi ofii isaanii jidduu wal beekan hayyu duree beekan jedhan kuni isaanuma kanneeni kan yeroo adda addaatti harka baasee hayyu dureetti file dirqama adda addaa itti kenne qajeelfama irraa fudhate waliin hojjete sirreessuun yoo irra jiraate waggoota dura sirreessuu qabu ture sirreessaa dhufuu qabu ture maaliif amma kaasuun barbaachise haa kaasan rakkoon qabu qabxii tokkoon kaasa daawwattootaaf dhaggeeffatootaaf wanna amma isaan jedhan kana rakkoo akka shanee gumiitti yookaan akka qaama hooggana olaanaa rakkoo jira jedhanii isaan hayyu duree irratti kaasan kana yeroo adda addaatti akkuma yeroo darbee marate yeroo adda addaatti nuti miseensonni gumii sabaa hanguma wal arguu dandeenyu wal arginee kakaasnee yaaddoo keenya kana isin gidduutti rakkootu mul'ataa jira calaqqee waan hamaa ta'etu mul'ataa jira hafuura jaallummaatu isin gidduudhaan laafaa jira jaallan waan kana wajjifadhaa akka jedhuun rakkooleen itti mul'ate immoo akka sirna jaarmayaatii fi afaan ilaallatu jaalaraarsoodhuma har'a walgahii waraqaa bifa fakkaataa itti laatame akka walgahii gumii sabaatti ibsu kanatti jaallan kanneen birootti illee himaa turre. Deebi'aniis immoo nuun mari'atanii waan nuun haasa'an qabu. Kanaan ala yeroo darbee wayitaa walgahiin gumii sabaa ka idilee gaggeeffame ji'a jaha dura tilmaaman rakkoo kana waltajjii sirnaarratti furuudhaaf kaasnee turre. Waltajjii kanarratti jechuudha. Keessattuu hoggana dhaabaa jidduutti keessattuu miseensota shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu rakkootu jiraa. Wal hubannaa dhabiinsa irra tarkaanfate rakkootu jiraa. Rakkoo jiru kana immoo shanee gumii kan harka baasee file kan gaafatu ka qeequ ka sirreessu ka gorsu qajeelfama ka kennuuf gabaasni illee ka itti galu gumii sabaati waltajjiin gumii sabaa isa kana rakkoo kana mee gadi fida irratti haasofnee fala itti goonaa jennee kaasne. Nan yaada. Namoonni rakkoon gonkumaanu jidduu hin jiru rakkoo hin qabnu jedhanii mormaa turan. Jaallan miseensota gumii sabaa rakkoo kaasan yookaan rakkoon ni jiraa waldhabbii isin jidduu jiru rakkoo isin jidduu jiru kana mee gadi fidaa waltajjii seera irratti furannaa fixannaa jedhanii warra kaasaa turan san ka balaaleffataa turan ka abaaraa turan. Jaallanuma har'a miidiyaa gubbaarra bahanii Jaal Daawud Ibsaatti quba qaban.
jaallan kanneen biroos an nama boru lubbuu dhabu nama du'u cubboo dubbadhee hundu'ee seenan na gaafata. Jaallan biroos dhugaa ragaa bahuu danda'u. Dhiisa afaan hin qabinaa haa dubbatanii jechaa akka turan kasaan balaaleffatan Hayyuu Adda Bilisummaa Oromoo. Afaan nu qabaa turan, nu dhoowwaa turan miseensota gumii sabaa. Hin jiru gonkuma jedhanii kakatanii. Maqaa sii dha'uu hin danda'a. Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Atoomsaa Kumsaa. Hin jiru jedhanii kan dhoowwaa didaa turan isaan. Erga waltajjii dhaabarratti hin jiru jedhe. Wanni jiru yaada wal falmii jedhanii yookaan waan nuti xiqqaadha. Kan ammoo rakkoon qabu ni furanna waan xixiqqoodha jedhanii xiqqeessanii dhiyeessan. Erga isinuu rakkoon kun waan sadarkaa dhaaba gaaga'uuf yaaddessaan taanetti ta'e erga furachuu dandeessanii hayyee furadhaa jedhaa. Jennee dhiisne. Waltajjii sanarratti waan rakkoo furachuu hin dandeenye gadi bahanii quba qabuun sirna dhablummaadha afaan guunnee dubbanna. Waltajjii dhaabaa akka sirnaarratti yoo hayyudureen akkuma jedhan waggoota dheeraadhaaf badii raawwatee jira ta'e hayyuduree harka baasniif illee harka baasnee buusnee yookaan rarraasnee yookaan kaafnee yookaan uggurree yookaan adabbii biraa barbaachisaa ta'e irra keenye mirga heerri nuu kenneen gaafatama sana qaama dhimmi ilaallatutti itti aanaa hayyuduree dabarsuu dandeenya waltajjii seerarratti. Wanta waltajjii seerarratti dhimmi kun ka'u ugguranii achi deddeemanii waa tottolfatanii sana booda as bahanii haasaa safuu haasaa qaanii haasa'uun sirna dhablummaadha safuudha. Silaa jaallan hangafoota keenyan kanaan akkas jennee afaan irraa fudhannee itti haasa'uun qabu. Seera dhaabaa waan ta'eef garuu itti haasa'uu irraa funqusan. Sirna dhaabaa waan ta'eef kaayyoo waan ta'eef itti himuu irraa funqusan. Itti himuu qofa miti yoo sirna kanaan hin taligaman ta'ee hin fudhatan ta'ee Adda Bilisummaa Oromoo borcuu sirna Adda Bilisummaa Oromoo laaqoo itti fufan ta'e hanga wareegamaatti kafallee silaafuu namni qabsaa'u wareegama lubbuutti kenna ammatti karaa nagaatiin qabsoofna hanga qabsoon karaa nagaa nu gaafatu hunda deemnee waan jiru kana sirreessuu fi qulqulleessuudhaaf ni hojjennaa jiru. Tattaafanneerra waltajjii sirnaa irratti godhamaa hin jiru. Sanaan alammoo dabalataanis kan inni ibsuu barbaadu. Namootni kun murtii koree seenaa waltajjii dhaabaa irratti murtii darbu hin fudhatamu. Ni ugguru, ni didu, ni balaaleffatu. Waltajjii dhaabatiin ala bahanii immoo waan biraa haasa'u. Himata dhiyeeffatu. Koreen naamusaaf to'annoo kan keessoo dhaabaa silaa qoratee labsa baasuu danda'uu fi tarkaanfii fudhachuu danda'u. Tarkaanfii fudhatellee kan gumii sabaatti gabaasuu danda'u. Mirgatti qabu. Wanta inni tarkaanfii qoratee hojii hojjetu ajaja koree seeraaf to'annoof murtii koree seeraaf to'annoo hin fudhannu jedhan. Boordii filannoolee bifuma wal fakkaatan himata dhiyeeffatanii jiru. Bifa adda addaatiin jiru. Boordii filannoo dhaqnee dubbisnee jirra. Tarii dhimmi boordii filannoo waan itti na gaafatte walitti hidhataaf hin hidhatu hin beekuuf malee jechuudha. Sirna dhablummaadhuma si himuu kan deemu. Kun keessoo dhaabatti furannaa kan jedhuun gargar ba'an. Dhimma bu'aa ajaja boordiin filannoo dabarse yookaan waan boordii filannoo jedhullee sanallee immoo ni mormu. Ni qeequ. Mirga qeequllee qabu. Namni seera dhaabaaf hin bulle fi jaarmaya dhaabaaf hin bulle waltajjii dhaabarratti hin bulle ofii isaatiifuu ka seera dhaabatiif hin bulle akka heera dhaabatiyyuu gaafii jala jira. Tarii tarkaanfii maaliif fudhatamaa koreen seeraaf to'annoo xumurte waan dubbannu ta'aa jechuudha. Kanaaf tattaafatamee jira. Gara fuula duraatti illee ni tattaafannaa jechuudha. Tole baay'ee galatoomii Muhammad. Mee akkasumas haala amma biyyattii sana keessatti deemaa jiru tu jira. Keessumaa haala aangoonni miseensonni fi dargaggoonni keessan hedduun hidhamaa jiranii fi walumaa gala rakkoo uummata keenya natti deemaa jiru. Maaliif dhimma keessoo dhaabaa gadi baasuun barbaachise? Ammoo akkasumas immoo lammiin miidhamuu, dararamuu fi jumlaan hidhamaa jiran rakkoo akkasii sabaaf fi biyyattii jirutti maaliif wanti kun gad ba'ee
haala jiru kana sirreeffamuu maal jettu karaa kana wanta deemaa jiru kana uummanni sababa hin jirreen nama uummata nagaa hidhuu dararuu jumlaan hidhuun keessumaa mana hidhaa keessatti bakka tokkotti uummata baay'eedha kan hidhamu. Akkuma beekamu dhukkubii ammaas immoo hamaadha. Kana mee akkamittiin ilaalaa jirtu isin? Ulfaadhu dhimmi hanga ammaa dubbanni kuni dhimmi amma kaaste kun nuuf dhimma ijoodha. Dhimma fardiidha. Kanaafi atakaaroo fi lallaba miidiyaa keessa fi wacaaf waan akkasii kanarratti fuuleeffachuu dhabnee hojiitti kan fuuleeffanneef miidiyaa irrattis baanee dhimma kana hin dubbannu keessatti fitnaa jennee kan qabanneef kanaaf tokkoffaa seera dhaaba keenya sirna dhaaba keenyaa kabajuudha fi inni lammaffaan immoo haalli uummanni keenya keessa jiru dursi ka kennamuufii qabu rakkoos yoo qabaanne garaagarummaas yoo qabaanne laafinas yoo qabaanne obsinee waliin furannee waliin fixannee keessatti fixannee kan hin fixannellee immoo qaama dhimma ilaallatu qoree seeraaf to'annootti dabarsinee fuuleffannaa keenya guddaa haala sabni keenya biyyi keenya keessa jirutti laachuu qabnaa ka jedhudha. Dhugaa dubbachuuf wayita ammaa kana haalli uummanni keenya keessa jiru baay'ee suukaneessadha. Hidhamuu miseensotaa fi hoogganotaa qofa miti. Abbootii amantii fi hayyoota keenyatu manneen amantaa fi qa'ee isaanii keessaa fuudhamee sareenuu kabaja qabdi. Bakkuma fedhametti rasaasaan ajjeefamee gatamaa jira. Har'a arguu fi yookaan dubbachuuf kan nama suukaneessu ilmi namaa ajjeefamee qaamni isaa cicciramee waraabessaaf kennamaa jira. Qa'eedhaa fuudhanii maatii daa'ima sabiyyii dabalatee haadha abbaa daa'ima walirra fixaa jiru. Bobaa haadhaa keessaa fuudhanii daa'ima fuudhanii dararaa jiru. Humnoonni mootummaa guutummaa Oromiyaa keessa bobbaafaman kan isaan raawwataa jiran isa kana. Hidhaan silaas himuu hin danda'u. Hoogganoonni kan keenya kanneen hidhaman, hoogganoonni olaanoon kan miseensota shanii gumii ta'an, kan gumii sabaa ta'an hedduudha. Kanneen keenya qofa miti. Jaal Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, Gorsaa Dhaabaa, Jaal Dooktar Shulkut Galataa guyyoota muraasa dura kan hiikame, Jaal Abdii Raggaasaa gara ji'a meeqatti erga hidhamee, Guraandhalaa gara xumuraarra erga hidhamee haga har'aa hiikamne, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Lammii Beenyaa qondaalota dhaabati isaan kuni, Jaal Gammachuunis akkasuma Yaasoo Kabbabaa. Akkuma dhufneen ji'oota muraasa qofaas ture akka hidhamee miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kaayyoo Fufaa ammayyuu hidhaan isaa waggaa 2 deemaa jira. Jaal Daraaraa Lammii Asallaarratti hidhamee hidhaa keessa jira. Jaal Amaan Filee miseensota gumii sabaati. Asitti hidhamee murtiin isaa lakkii yaa gadi dhiifamu erga jedhame booda waakkatanii cubbuudhaan fuudhanii kibba Oromiyaatti hidhanii jiru. Maal keessa jiraan beekamu. Kun hoogganoota kan keenya keessaa kan eeru qondaalonni keenya sabboontonni qabsaa'onni miseensonni keenya jiru. Kan keenya qofa miti. Rakkoo kibba darbe ta'ee wal qabatee miseensonni paartii KFO fi hoogganoonni isaanii kan akka Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed kanneen biroos hidhaa keessatti dararamaa jiru. Dhimmi isaanii murtii seeraa aggamii argataa jira, maalitti deemaa jira, walumaa galatti uummanni keenya haqa malee cubbuudhaan mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Oromummaadhaaf waan Oromoof dubbateef, waan haqa Oromoo qoma dhiibee haqa Oromoo dubbateef. Isa kanatu nu yaaddessuu qaba. Isa kanatu nu yaaddessaa jira akka adda bilisummaa Oromootti. Hoogganoonni kan keenyaa fi hoogganoonni paartiilee siyaasaa kanneen birootillee miseensonni deeggartoonni uummanni keenya hawaasni keenya tobbeen lafaa dhufni kichuutti hafaa jira. Inni kun yaaddoo olaanaa kan kennu. Gidiraa kanaaf fuuleeffannaa laachuu qabna. Jaallan keenya qabsaa'ota nu waliin bara meeqa dabarsaniif ammallee qabsaa'aa jiran mana hidhaa keessaa hiiksisnee waliin tattaaffii goonee hiiksisnee kan kora gaggeeffachuu qabnu, walgahii gaggeeffachuu qabnu, murtii waloo dabarsuu qabnu, marii bal'aa gaggeeffachuu qabnu bakka jaallan keenya hoogganoonni keenya hidhamanitti darbees bakka dureen keenya hoggoramee jirutti warreen gadi hafne dhaaba keessatti burjaajii uumuuf tattaafachuun surraa adda bilisummaa Oromooti. Kana uummanni kan keenya haala amma keessa jiru kanatti kana dhaga'uu isaatti dhugaa dubbachuuf ni gadda.
gammachuu irraan qaban. Ammoo haala qabsootu kana obsaan murannoodhaan keessa dabarra keessa darbaas jirra jennee abdanna. Uummanni keenya maaltu ta'aa jira? Eenyutu maal godhaa jira? Eenyutu abbaa haqaati? Yookaan maaltu maalidha kan jiru abbaa qabsoo kanaa ta'e uummanni keenya qulqulleessee diidessee beeka. Uummata keenya guddootti himuudhaaf hin barbaachisu. Kanaaf wanni ta'aa jiru dararaan akkaan ulfaataatu biyya kana keessatti deemaa jira. Walumaa galatti jechuudha. Kanneen biroo Oromiyaadhaan alattuu jechuudha. Isa kanatu nu yaaddessanu. Hegereen biyya kanaa maalitti deemaa jirti? Sirna dhablummaatu deemaa jira. Mootummaan akka feete gochaa jira. Humnoota silaa nageenya biyyattii tiksuudhaaf heerri mirga itti kenne paartiin biyya bulchaa jiru dantaa paartii isaatiif oolfatee akka fedhe gochaa jira. Sanarrayyuu darbee miidiyaalee dhuunfaa fi miidiyaalee adda addaa dantaa isaatiif lallabsiifataa jira, ololchiifataa jira. Wanni tibba kanaatillee qaamuma sanaatii jechuudha. Inni kun biyya kana gara diigmaatti oofa. Saba kanas gara rakkoo caalutti oofa. Kanaaf fala gochuu qabnaa jenneet xiyyeeffannaa guddaatti ilaannee kanarratti hojjetaa jira. Akka adda bilisummaa Oromoottis akka gurmuu yookaan walta'iinsa tumsa jaarmolee adda addaa waliin qabnuttis kana hojjechuutti deemaa jirraa jechuudha. Kana duuba maaltu jiraadha? Wanni guddaan ilaalamuu qaba. Dhugaadha uummata keessa deemtee yoo gaafattee guyyaa har'aa kana kan nama fixaa nama ajjeesaa jiru paartilee miseensotaaf hoogganoota paartii mormitootaa kan ammaan tana mootummaan qabee hidhaa jiru kana akka hin taane uummanni sii hima. Ragaa uummata godhachuu ni danda'a. Isa qorannoo hafe immoo qaama seeraaf dhiisa. Mootummaan kana gochaa jira. Diigmaa addatti adda bilisummaa Oromoo irratti fuuleffatee deemu kana duuba qaama mootummaatu harka keessaa qabaa jennee amantaa guutuurraa qaba. Kanas boordii filannoo biyyaalessaatti xalayaa galchuudhaan akka dhimma keenya keessa seenee gorchuu, nu laaquu, nu diiguuf tattaafachuurraa dhaabbatu paartiin biyya bulchaa jiru inni bilxiqinnaa jedhamu yookaan badhaadhina jedhamu afaan Oromootiin akka dhaabbatu iyyanneerra gaafanneerra humnoota nageenyaa fayyadamee caasaa adda addaa fayyadamee tattaaffii gochaa jiru kanarraa akka dhaabbatu gaafannee jirra. Isa kanatti deemna. Nutis immoo mirga keessa keenya rakkoon akka mudannee rakkoo keessa keenya immoo furachuudhaaf ittisuudhaaf of ittisuudhaaf akkasuma immoo qabsicha tarkaanfii ittisuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'e heera irratti hundoofnee fudhachuudhaaf mirga guutuu qabnaa jechuudha. Inni akka miidiyaa irratti irra deddeebi'ee ibsamaa jiru akkuma ammaatu kaasaa turte keessatti maaf hin fixannee Oromoon amma ka barbaadu qoqqoodamuu jaarmiyaati. Oromoon amma ka barbaadu walii tumsuu jaarmiyaati. Gamtoomuu jaarmiyaa Oromooti. Danda'amnaan immoo waan danda'amneef illee jira jedhee nabdadhu danda'amnaan tokkoomudha. Kana godinaalee Oromiyaa hedduu keessa miila kootiin deemee ilaa argee jira, hubadheen jira. Akkuma lammii Oromoo tokkootti watan dirqama qabsootiif bakka adda addaatti sosossoosu wannan hubadhe walii tumsuu, wal gargaaruu bifa danda'e hunda kana Oromoon kan nurraa eegaa jiru. Kana dhugoomsuudhaaf wareegama barbaachisu hundaan kafalaa bilisummaa Oromoo irratti hojjeta. Isa kana burjaajii uumuudhaaf nuti tumsa adda bilisummaa Oromoo, tokkummaa adda bilisummaa Oromoo uumna, keessa adda bilisummaa Oromootti sirna adda bilisummaa Oromoo diigdee, heera adda bilisummaa Oromoo diigdee maqaa baa'otiin dubbachuu hin dandeessu. Namni kamiyyuu sana gochuu hin danda'u. Heeratu hin eeyyamu. Barbarruu miti kan nama dhoowwu. Dhiigatu nu dhoowwa. Lafee jaallan itti wareegamanii dhiiga jaallanii kan itti dhangala'etu akka nuti jaarmiyaa kana hin dhiine. Jaarmiyaa kana akka tiksaa jiru isa kana. Nullee immoo erbuun jaallanii nurra jira. Dirqamni isaanii nurra jira waan ta'eef kaayyoo kana tiksuuf dirqamatti qabna. Kaayyoo kana hin tiksinu. Rakkoo uummanni kan keenya keessa jirutti fuuleffannee waan uummata kana hafuura baafachiisu, waan hawwii fi fedhii uummata kanaa dhugoomsutti geessuu danda'u. Waliigala waan biyyattii tana keessatti nagaa, tasgabbii, waaraa rakkoo jiru furuu irratti fuuleffate hojjechuudhaaf tattaafanne. Ibsi gaafa fulbaana 13 bara 2020 baasne qabiyyeen isaa inni ijoonis isuma kana jechuudha. Biyya kana keessa yaaddoo nageenyatu jira, rakkoo hamaatu jira. Rakkoo kana furuudhaaf ammoo hundumtuu qooda gumaachuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo shoora sarraa eegamu ni bahataa akka jiru kan sababa ibsu baheef kanaaf jechuudha.
Tole, baay'ee galatoomi Obbo Muhammad. Mee qabxii koo keessatti xiqqootti eegaltaniitu. Mee waa'ee iyyata boordii filannoo Itoophiyaatti dhiyeeffattanii maalidha? Maal iyyata gashatan sana keessatti immoo maalirra geessanii jirtu amma haala ammaa irratti? Reef irraa sii tuqeen ture boordii filannootti wanni nuti gaafanne xalayaa isaatis karaa sooshaal miidiyaatiin yookaan marsaa dhaabatiin fi sooshaal miidiyaa irratti faca'ee jira. Karaa marsaa dhaabaa fi akkasuma arraata sagalee bilisummaa Oromoo arraata dhaabaa irrattis bahee jira. Biyya kana keessatti akkuma argaa jirtu tokkoffaa erga rakkoon keessoo dhaabaatti dhalatee kaasee humni nageenyaa seera dhaabatiin eeyyamaa fi waamicha dhaabatiin ala seera biyyattiitiin ala waajjirri keenya humna mootummaatiin to'atamee jira. Kanaaf jalqaba yookaan tokkoffaa waajjirri keenya sababa maaliitiin humna mootummaatiin to'atame ka jedhu kana boordiin filannoo akka qaama dhimmi ilaalatu wajjin ta'ee adda nu baasu waajjira keenya ka seeran ala to'atamellee yookaan cufamee seensiif bahiinsa dhowwamullee akka nu bansiisu tokkoffaan isa kana. Inni kan biraa dhimma keenya keessa seenuu dhimma paartii keessa seenuu paartii biltsiginnaa. Paartiin kun humna nageenyaa qabutti fayyadamee caasaa qabutti fayyadamee akkuma siin jedhu reefitti bifa biraatiin diinagdeen deeggaruullee bifa adda addaatiin fayyadamee dhimma keessoo paartii keenyaa laaqaa jira. Diigmaaf tattaafataa jira. Kanaaf heerri yookaan immoo dambiin bulmaataa boordii filannoo biyyaalessaa keeyyata isaatiin paartiin tokko dhimma keessoo paartii biraa seenuu hin danda'u jedha waan ta'eef seera kanatu cabee kanaafuu mirgi keenya kun nu haa kabajamu seerri cabe kunillee cabuu hin qabu nuuf tikfamuu qabaa. Paartiin kamiyyuu paartiin biltsiginnaas haa ta'u paartiin kan biraa kamiyyuu dhimma keessoo dhaaba keenyaa keessaa harka baafachuu qabaa ka jedhu kana gaafanne dhiibbaa nurratti godhu kam bifa kamiinuu nurratti godhu irraa isa akka dhaabbatu gaafanne. Inni kan biraa dhimma hidhamuu jaallan keenya miseensota keenyaa fi deeggartoota keenyaati. Hundumtuu akkuma beeku amma waajjirri gullalleeffatti cufamee waajjiraaleen keenya godinaalee keessa jiran hedduun isaanii cufamanii saamamanii namoonni waajjira kana keessa turan dhuunfaan mana manaa fuudhamanii hidhamuun doorsifamuun reebamuun akkuma nama sii himee hogganoota keenya dabalatee waajjira keessaa qabu. Daldalaaraa lammii waajjiraa qabamee fuudhamee hidhame waayee akka wayii homaatu hin qabne dirqama dhaabatirra jiru. Hidhamuun murtii waakkatamuun inni kun bal'inaan deemaa jira. Jennee maqaadhaan tarrisnee namoota hidhaman sababatti hidhaman homaa kan hin qabne. Kanaafuu hogganoonni keenya, miseensonni keenya, deeggartoonni keenya hidhaa jiran kan sababa malee hidhaman. Kan sanuummoo manni murtii badii irraa dhabee bilisa haa gadi dhiifamanii erga jedhee booda biyya kana keessatti olaantummaa seeraa namoonni lallaba. Qaamni olaanaa nu ajajee jira sababa jedhu qaamni heeraa olii biyya kana keessa eenyu akka ta'e beekuu hin dandeenyu. Maaliif heerri hundaa olii ka jedhu yookaan sanatti beekna waan ta'eef qaamni seeraa. Qaamni olaanaan ajajee akka sababa jedhuun turfamaa ka jiran kan murtii waakkatamanii jiran murtii hatattamaa akka nu argatanii fi hundumtuu hidhaarraa akka gadi dhiifamanii ka jedhu gaafannee jechuudha. Kanas boordii filannootti eerree boordii filannoo deebisaa nuuf yeroodhaatti yeroo sanatti nuuf laateen qaamota kanneen akkuma barbaachisaa isaanitti akka quunnamuu fi deebisaa akka nuuf kennuuf hime tattaaffiin adda addaa gaawaan hojjetan isaantu beeka akka keessaa nutis akkasuma isaanittis iyyannee qaamota kanneen biroottis iyyannoo kan keenya jaallan keenya hiiksisuudhaaf tattaaffii keenya itti fufne kana keessaa akkuma siin jedhe dursa humna nageenya poolisii Finfinneetii fi poolisii Oromiyaatti xalayaa barreessanii sababa maaliitiin waajjira adda bilisummaa Oromoo cuftanii eegaa jirtanii kana dhuftanii akka nuuf ibsitan isin gaafanna ka jedhu boordiin filannoo biyyaalessaa xalayaa isaanitti barreessee jira garagarchallee nuuf ergee jira. Isa kana karaa gaafatama sabquunnamtii keenya kan dhaabaa jaalbattee urgeessatiin kan hordofamaa jiru dhimmi kuni akkasuma immoo jaallan keenya kan mana hidhaa jiranis kan murtii waakkatamanii turan akka wabiidhaan gadi dhiifaman jedhamee namoonni 24 sirriitti ibse. Erga jedhamee booda namoonni 4 jaal Dr. Shuggut Galataa dabalatee namoonni jaal Dr. Shuggut hogganoota keenya keessaa yookaan gorsaa dhaabati isaanii gadi dhiifamanii jiru. Warreen kanneen biroo erga mallaqni gara 300
ol ta'u mallaqni waarantii erga kafalamee waan hundumtuu seerri adeemsi seeraa guutame booda jaallan keenya ammallee mana murtii mana hidhaa keessa tursiifamaa jiru jechuudha. Maaliif akka ta'e deebisaa gaarsaan ammallee akka tursiifamanii fi gubbaarraa ajajni nutti darbee ka jedhu jira. Qaama ajaja isinitti darbee san eenyu akka ta'e nu beeksisaa jennaan deebisaa argachuu hin dandeenye kanaafuu. Kanaafuu ammayyuu kanuma keessa jirraa jechuudha. Kanaan ala boordii filannoo irraa isaa ta'u qaama biraarraa waan isaan jedhan eegaa jirra. Ammoo falmii keenya mormii keenya jaallan keenya hiiksisuu gidiraa Oromoo dhaabuu jaallan keenya qofa odoo hin taane Oromoo ilmaan Oromoo akka Oromootti hidhaman kanneen hiiksisuudhaaf falmaa taasisnu bifa kamiinuu qabsoo karaa nagaa keessatti itti fufnaa. Tole, baay'ee galatoomaa Obbo Mohaammed. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya ammas itti fufee jira. Gara xumuraatti deemaa jira. Egaa keessummaan koo har'aa akkuma beekamu Obbo Mohaammed Raggaasaa dubbii himaa ABO kan isinii dabarsaa jirru Oromiyaa akkasumas immoo Itoophiyaa magaalaa guddittii Finfinnee irraatidha. Egaan Obbo Mohaammed egaan qabxii koo gara xumuraatti deemaa jira. Yaada ammonaat filatanii fi baay'ee galtumaas ni jira deebi'ee. Egaan ABO'n rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti ibsa baasaniiru fulbaana 13 2020 baasan jira. Baasanii jiru sana keessatti qabiyyeen ijoo ibsa sanaa maali? Kanarratti maal jettu isini jettu isa ibsa mootummaa irratti baase sana. Fayyaa ta'e inni nan reef irraa sii tuqesii fi inni fardiin yaaddessaadha jennee kan nuti yaadnu haala nageenyaa fi hegeree uummata keenyaa fi biyya keenyaati. Oromiyaan biyyi keenya akkasuma guutummaan biyyattiin tun Itoophiyaan darbees godinaan kun yaaddoo nageenyaa keessa jira jennee amanna. Kanas sababa adda addaatiin ragaa qabatamaa jiru waliin eeruun ni danda'ama jechuudha. Akkuma atuu beektuu fi uummanni hundumtuu beeku wayita ammaa kana bal'inaan hidhaatu deemaa jira. Ajjeechaatu gaggeeffamaa jira. Sirna dhablummaa bifa fakkaatu tokkoon namni seeraan ala akkuma fedhetti bakka fedhetti qabamee gaaga'amaa jira. Hidhamuun, dararamuun, saamamuun. Kunuu ta'ee qaamni murtii kennu immoo hin jiru qaamni mootummaa. Isa sana gara ibsa adda bilisummaa Oromoo kan fulbaana 13 bara 2020 ifatti sii kaa'uudhaaf biyya kana keessatti dhugaadha paartilee adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa, KFO dabalatee kanneen biroo hoogganoonni isaanii fi miseensonni isaanii, qondaalonni isaanii hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun, murtii waakkatamaa jiraachuun yaaddoo uummata biyya kanaati. Inni kun sababa ta'eefi qabaa jechuudha. Nuti kan ibsa kana baasneef akka adda bilisummaa Oromootti rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jirutu walxaxaa fi hammaataa deeme inumayyuu sadarkaa biyyattii tana diiguu fi kufaatii hamaadhaaf saaxiluu irra gahee jechuudha. Sadarkaa mootummaan to'achuu hin dandeenye irra gahee jira rakkoon biyya kana. Kanaaf fala dhaawuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kanaaf faluudhaaf ammoo adda bilisummaa Oromoo kana dura fala furmaataa yookaan immoo iyyuu akkaataa itti rakkoon kun furamu jedhee waan akeeke qabaa, ibsa baase qabaa. Karaa tumsaa federaalizimii demokraatawaa kan sabdaneessaa jedhuun yookaan alliance jedhamee kan beekamuun karaa sanaan labsi bahee jira tumsi sana keessatti jechuudha. Inni kun ammallee irra deebi'amee xiyyeeffannaa keessa galee biyyi kun yaaddoo nageenyaa, yaaddoo jeequmsa akkaan hamaa keessa akka jirtu hubatamee akkuma seerri addunyaa eeyyamutti gamtaan Afrikaa, dhaabbanni biyyoota gamtoomanii United Nation, gamtaan Awurooppaa dhimma kana keessa jidduu seenuudhaan akka tarkaanfii fudhatanii fi akkasuma immoo biyyattii tana rakkoo itti adeemurraa baraaruudhaaf akka fala dhaawaniif waamicha dhiyeessiniif jechuudha isaaniif.
Kana keessatti maaliif kana jechuun barbaachisee ka jedhu eeruun barbaachisaa ta'a jechuudha. Akkuma nama mara deddeebi'ee siin jedhe sababa hedduu tarreessuu ni danda'ama yeroo kan keessii qusachuudhaaf. Sababoota tarreeffaman kanneen keessaa haalli biyya kana keessa jiru rakkoo heeraatu jira. Constitutional crisis afaan faranjiitiin yookaan ingiliziitiin jedhan sana jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf odoo sadarkaa amma jiru kanarraan gahiin adda bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessee ture. Biyya kana keessatti rakkoo ulfaataatu jira. Rakkoo kana furuu ka danda'u paartiin biyya bulchaa jiru kophaa isaatti rakkoo kana furuuf tattaafatuu hin qabu. Rakkoon kun rakkoo biyyoolessaati, ka biyyattii, ka waliigalaati. Kanaafuu qooda fudhattoonni yookaan stakeholders paartileen siyaasaa fi hundumtuu walitti dhufee gadi taa'ee mari'atee hegeree biyya kanaa, hegeree saba kanaa yookaan uummatoota biyya kana keessa jiran ka waliigalaa maal gochuu qabna, akkamittiin fara dha'uu qabna, akkamittiin hegeree kana odoo balaan dhaqqabsiisin, odoo diigmaa biyyaa fidin, odoo balaa sabaa fi biyyarraan hin gahin furuu qabna ka jedhu irratti mari'achuu qabanii bifa kanaan deemuu qabaa jennoo jedhuun yookaan yaada jedhu dhiyeeffame. Paartiin biyya bulchaa akkuma beektu mata jabeenyaan lakkii ka jedhu sana fudhatama dhabsiisee heera wayyeessuu ka jedhutti deemee heeras bifa barbaachisaa ta'een wayyeeffate dhugaadha. Dhibeen koronaa kan COVID-19 akka biyya kanaatti haa ta'u akkuma waliigalaattu danqaadha, rakkoodha. Kanuma sababa godhachuudhaanifis mata jabeenyi isaatti fufuudhaan filannoon yeroo hin beekamneef dheereffamuu isaa labse jechuudha. Amma gaa sana boodas wani jiru akka heera biyya kanaatti fulbaana 30 booda mootummaan seera qabeessa fi fudhatamaa ta'e legitimate and legal isa jedhu yookaan fudhatama ka qabu hin jiraatu. Kanaaf fala dha'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kan fala dha'uudhaaf ibsa kana baasneef. Ibsa kana keessatti qabxiin jalqaba tuqame akkuma reefsiin jedhe bakka lamatti kan ibsi kun akka lamatti kan ibsi kun tuqame. Tokkoffaa yookaan akka fala furmaataatti kan kaa'ame executive ka jedhamu gartee qaamni hojii raawwachiisaa akkuma jirutti ta'ee hojii isaa guyyu guyyuu waan raawwatu kana itti fufee akka raawwatu hojii isaa guyyu guyyuu day to day activity isa jedhamu sana jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo councils yookaan gumiileen adda addaa dhaabbatanii gumiileen kunis paartileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee kanneen biroos walitti dhimmi biyya kanaa dhimmi godina kanaa nu ilaallatu warra jedhan hundumtuu walitti dhufanii gumii waloo gumii tokko dhaabbatanii gumii kan dhimma hariiroo alaa irratti hojjetu dhaabbatanii rakkoo gartee dippiloomaasii fudhatama dhabiinsa akka booda hin dhalanneef jechuudha. Biyya kana keessatti gartee dippiloomaasiin akka furmaata gaarii argatuuf rakkoo dippiloomaasii irratti akka hojjetan legitimacy irratti akka hojjetan foreign yookaan immoo gumiin hariiroo biyyoota alaa ka jedhu akka dhaabbatu. Kanatti dabalee immoo gumiin nageenya biyyoolessaa ka jedhamu akka dhaabbatu. Kunis naannolee keessatti raawwii caasaalee nageenyaa to'ataa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya kana keessatti qaamonni nageenyaa ka jedhaman waraana, poolisii, tika wanneen kana fakkaatan ajajuma qal'aa paartii biyya bulchaa jiruutiin PPT'n waan barbaadan godhan, waan seera dhabu, waan seeran alaa godhan. Inni kun uummata biyya kanaa hiraarsee jira, nageenyi biyya kanaa yaaddoo irra buusee jira, hegeree biyya kanaa fi uummata kanaa hundaa olitti rakkoo fi hegeree uummata keenyaa nu yaaddessa waan balaa irra buusee jira. Rakkoo kana immoo hammeessaa jira. Kanaaf akkaataan hojii isaanii qaamni kun warreen kun qaama poolitikaa irraa yookaan siyaasa irraa walabaa waan ta'aniif gumiin amma dhaabbate kan nageenya biyyoolessaa kan qindaa'aa koordineetir kan jennu kun akkaataa hojii isaanii akkaataa raawwii isaan itti hojjetan kana to'ataa jechuudha. Akkuma seeraa fi dirqama itti kennamee qofatti akka raawwatan akka loogudummaa paartii tokkoo akka hin fudhanne kana to'ataa jechuudha. Dhaabbileen ijaarsa dimokiraasii yookaan immoo democracy building institutions warreen afaan Ingiliziitiin jedhaman kunniin immoo biyyattii keessatti akkaataa itti hojii raawwachiiftonni kunneen executives warreen jedhaman kan amma akka hojii isaanii raawwatan jennee gubbaatti eerre akkaataa isaan itti gaafatamuu danda'an fakkeenyaa fi adeemsi seeraa biyya kana keessatti olaantummaa seeraa haqaa wanneen kana fakkaatan numa dubbatama malee hojii irra hin oolu. Kanaafuu adeemsi seeraa yookaan adeemsi haqaa justice systemiin
walaba ta'e of danda'aa ta'e akkaataatti jiraatu miidiyaan walaba ta'e of danda'aa ta'e kan paartiidhaan hoogganamu kan hin taane akkaataatti jiraachuu danda'u. Akkasuma kanneen birootillee boordiin filannoo dabalatee institushinoonni ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti qooda olaanaa qaban kunneen akkaataa itti bilisa ta'anii sosso'anii warreen executives jedhaman warreen hojii gaggeessota jedhaman kana akkaataa isaan itti to'achuu danda'an irratti hojjetu qaama tokkotu dhaabbataa jechuudha. Inni kan biraa qaama hojiirra oolmaa wanni kuni qaamonni kun waliigaltee waloo tolfatu institushinoonni kun jaarmeeliin siyaasaa kunneen jechuudha. Waliigaltee waloo isaan tolfatan kana immoo hojiirra oolmaa isaa qaamni to'atu immoo afuraffaratti ni dhaabbataa jechuudha. Inni kun akkamitti hojiirra oolee kanneen to'ataa kanaan ala immoo yeroo kenname kanaan ala yeroon filannoo yeroon daangaan kennamee jira. Kanaan ala ammallee dabalata yeroon filannoo kan biraa haa dheereffamu haa nuuf kennamu jedhee gaafii dhufu daangessuudhaaf. Kanumatti dabalee yeroon filannoo beekamaan murtaa'ee yeroo kana gaggeeffama jedhamee akka ibsuu fi uummannis bifa sanaan akka eeggatuuf dirqamni kan itti kennamu qaamni hojiirra oolmaa qaama kanaa yookaan immoo walgahii yookaan waliigaltee kanaa to'atu ni jiraataa jechuudha. Qaamota kanneentu utubamee mootummaa transitional government yookaan mootummaa cehumsaa kan yeroo hundeeffamee biyyi tun qooda fudhattoonni biyya kana keessatti nu ilaallata jedhan hundumtuu kan itti hirmaate mootummaan cehumsaa yookaan transitional government kan jedhamu kun hundumtuu keessatti hirmaachuu qabu. Yoo akkas ta'e rakkoon biyya kanaa bifa adda addaatiin amma dhimma Oromiyaatu ijoodha. Malee Amaara keessatti rakkootu deemaa jira. Kan Tigraay fi kan mootummaa federaalaa silaa addunyaatu quba qabaa. Kibba keessatti rakkootu deemaa jira. Walaayittaa fi saboonni biroo gaafii mirgaa kaasanii dhiibbaatu irratti ta'aa jira. Rakkootu deemaa jira. Kanuma dheengadda naannoo ta'e sabni Sidaamaayyuu kan naannoon Sidaamaayyuu akka naannootti rakkoo keessa jira. Ati waa hedduu himuu dandeessaa gara kaaba Oromiyaa oo deemtee uummanni keenya duula guyyuu hidhattoonni irratti bananiin guyyuu ajjeefamaa jira. Guyyuu hiraara ulfaataadhaaf affeeramaa jira. Kuni hundi teenyee akka laallu taasisu. Kanaaf mootummaan leejitimesii dhabee jira. Fudhatama dhabee jira. Biyyi kun immoo diigmaatti deemaa jirti. Hundaan olitti Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Teessoo gamtaa waajjiraalee gamtaa Awuroopaati. Teessoo waajjiraalee dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti. Akkasuma immoo magaalaa guddittii biyyattii tanaatii fi magaalaa guddittii Oromiyaati. Kanaaf dhimmi Oromiyaa ammallee center of the politics isa jedhan sana yookaan immoo ijoo ta'ee mul'ataa jechuudha. Kanaafuu bakka Finfinnee fi Oromiyaan rakkoo akka kanaatiin hammacamaa fi uummanni keenya gidirfamaa jirutti bakka yaaddoon kun bifa kanaan ulfaatee deemaa jirutti balaa yoo dhufe rakkoo yoo dhufe dhaabbata biyyoota gamtoomanii haa ta'u warreenuma amma siif hime kanatu gaaga'amaa jechuu saba keenyaaf uummata keenya waliigalaa dabalate. Kanaafuu akka heera gamtaa Afrikaa chaartara gamtaa Afrikaattis haa ta'u akka dirqamni seerri waliigaltee kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan security council yookaan gumiin golli nageenyaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii mirgaaf dirqama inni qabuutti qaamonni kunneen rakkoo jiru kana jidduu seenanii akka furmaata hatattamaa godhan akka rakkoo kana furanii fi rakkoon kun interventionii barbaada. Interventionii kana yookaan immoo jidduu seenuu barbaada. Jidduun seenamee falli akka godhamuuf kan jedhu akeekne gamtaan Awuroopaas akkasuma qooda rakkoo kana furuu keessatti gumaachuu qabu akka gumaachuu fi rakkoo biyya kanaa furuurratti akka fuuleffatuu fi akeeka yookaan immoo waan adda bilisummaa Oromoo furmaata jedhee yookaan fala furmaataati jedhee furmaata ta'a jedhee bifa yaadatiin wixine kana fudhachuudhaan akka hojiirra oolmaa isaatii fi furmaata rakkoo kanaatiif akka qooda isaanii gumaachan kan jedhu yaada dhiyeessinee jaarmeelee kanneen birootifis hundumaaf uummata keenyaaf illee yaada dhiyeessinee uummanni kan keenya illee kana hubachuudhaan haala jiru amma jiru kana keessatti rakkoo keessaa bahuudhaaf mootummaa cehumsaa hundeeffamuuf deemuun bifuma barbaachisaa ta'e hundaafuu akka of qopheessuu kan jedhu waamicha dhiyeessinee.
Tole, baay'ee galatoomii obbo Muhammad. Haala amma dhaabni kunis haalli Oromiyaa fi Impaayar Itoophiyaa jiru irratti yaada uummataaf wanta hirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo kan maqaa daawwata tokkoo fi maqaa gadaa miidiyaa neetwoorkii isin galateeffadha. Mee dhumarratti obbo Muhammad qabxii hafee yookiin immoo wanta asirratti hin dabarfadhu qabaa waan jettan yoo jiraate carraa isiniin laadha. Ulfaadhu galatoomii ammallee irra hedduu kakaasaa jirra namoonni yookaan uummanni kan keenya ammallee irra deebinee kan kaasuu barbaannu rakkoo keessoo dhaabaatti ka'e kana ammallee keessoodhuma dhaabaa seera qabnuun furanna. Hayyu-duree Adda Bilisummaa Oromoo kan dirqamatti kenne aangoon hin jiru abaa'oo keessa muudamni hin jiru aangoon hin jiru dirqamatu jira dirqamatu namatti kennama. Hayyu-durummaan dirqama qabsooti. Gumii sabaa ta'uun dirqama qabsooti. Kanaafuu dirqama kana kan namatti kennus kan namarraa fuudhus sirna dhaabati. Hayyu-duree dirqama kan itti kenne sirna dhaabati kora sabaati. Kanaafuu kan irraa kaasus korma sabaati. Akkuma barbaachisummaa isaatti ammoo yoo gumiin sabaa heera qabuuf mirga qabuun irraa kaasuu barbaachisaa ta'es gumiin sabaas caasaa dhaabati keessoo dhaabatti waan xumuratu ta'a jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya waan dhaaba keenya keessatti maqaa dhaaba keenyatti dhahatee haasa'amaa fi deemaa jiru kana keessatti gadi baanii miidiyaatti yookaan bifa adda addaatiin dubbachuu dhabuurraa dhugumaa komii adda addaa kaasaa jira maaf gadi baatanii dubbannee ka jedhu tarii gadi baanii dubbachuu dhabuun kun uummata biratti komii uumuu danda'a. Dubbicha keessatti fixachuu hawwuurraa gadi baanii dubbachuu hanqanne kanatti akka hubatan barbaanna. Ammallee ejjennaan keenya rakkoo keessoo keenya keessatti fixanna seeruma qabnuun fixanna. Hayyu-duree kaasuu itti aanaa hayyu-duree kaasuu hoogganoota kanneen hundaa jijjiiruu kabiraan bakka buusuu kora gaggeeffachuu hookaan immoo tokkummaa ijaaruu wanni fedhe wanni uummanni keenya fedhu akka jaarmiyaa siyaasatti heeruma keenyan raawwatama. Kanaafuu adeemsuma seeraa akka hordofu isaanis adeemsuma seera dhaabaa irratti akka nu tiksan gaafannaa jechuudha miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya waliigala uummata kan keenyaa jechuudha. Isa kana kanumaan irra darba kanarra darbee nuti jaallan qabsooti hamtuu walii dubbachuun barbaannu afaan hin barbaachisne safuu ofirraa baafannee dubbachuu hin barbaachisnu jaallan keenya kan amma rakkoo dhaaba keessatti dhalate kana bifa biraatiin farsaa fi haasaa jiranis hireedhuma kanaan akka irraa of qusatan wanni kun barbaachisaa miti seerri dhaabaa barraa'ee lafa jira ittiin taligamaa turre waan gaafii qaban seeruma dhaabatti akka dhiyeeffatanii fi seeruma dhaabatiin nuti akka eegan barbaanna. Kanaan ala seera dhaabaa dhiitanii deebanii alagaa daboo barbaachaa yookaan immoo warra seera kanatti hin bulle daboo kadhannaa deemuun Adda Bilisummaa Oromoo keessatti hin hojjetu. Borullee sirna jaarmiyaa kamuu keessatti hojjechuuf hin taa'u. Namni jaarmiyaa akka tolfatuuf iyyuu seeraan buluudhaaf seera akka tolfatu ittiin buluudhaaf yoo ittiin buluun nama dandeessise rakkoo ta'e immoo isuma seera tolfatan san keessatti yoo ittiin buluu dadhabne maal goona jedhanii yookaan immoo namni tokko itti buluu dide maal goona kan jedhu waan jiruuf sanumaan deemuun gaariidha. Uummata keenya maa irratti wanni nan dhaamuu barbaadu walumaa gala miseensotaaf deeggartu. Nuti jaallan keenya mana hidhaa jiran ta'ee achitti dagannee qabsaa'ota mana hidhaatti dararamaa jiran dagannee waan nama tokko nam tokkee fi murnaa haasa'uuf yeroo ittiin qabnu murannoo bifa sanaas yaada bifa sanaas hin qabnu. Nuuf jaallan keenya mana hidhaa jiran jaallan keenya miseensotaaf deeggartoonni keenya akkasumas sabboontonni kanneen bifa adda addaatiin hidhaa keessa jiran akka bahaniif hojii kan keenya jiru. Isaan hidhaa keessatti dhiisnee waan biraa haasa'uuf waan biraa hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf bifa barbaachisaa ta'e hundaan isaan hidhaa keessaa ittisuu. Kanaan ala waliigalatti fedhiin keenya, hojiin keenya, sochiin keenya Oromoo salphina keessa jiru keessaa baasudha. Akkuma heera keenya keessatti keewwanne karaa nagaatiin, karaa hidhannoo maleetiin, hidhannoo duruu lagannee dhiisne karaa nagaatiin heera biyyaaf seera biyyaa jalatti seera nuuf eeyyamu mirga hiree murteeffannaa saba kanaa dhugoomsinee uummanni kun waan barbaadu akka murteeffatu hegeree barbaadu akka tolfatuuf
hojjechuu keenya itti fufnaa jechuudha. Kanumatti dabalee waan adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee tarii bifa ibsaa qoree jira hojjistuu jedhamee fi bifa adda addaatiin tarii waan isaas kaasuun agarsiisa mara barbaachisaa ta'uu baatus bifa sooshaal miidiyaatiin haa ta'u bifa biraatiin adda bilisummaa wanni haasa'amaa jiru jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo kan nama dhuunfaa miti. Tarii ABO'dhaaf namoota gariif ABO'n jaarmiyaa qofatti fakkaata. Nuuf ABO'n kaayyoodha. Nuuf ABO'n hafuura bilisummaa keenya, mirga keenya keessatti baafannuudha. Hafuura bilisummaa saba keenyaa, hegeree saba keenyaa, hegeree biyya keenyaa mul'ata keessatti argannuudha. Nuuf adda bilisummaa Oromoo tarii akkuma namoonni garee jedhanitti nuuf adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaan oli. Jaarmiyaa tokko akka barbaaddetti keessaa bahu keessaa dhiisuu hafuu dandeessa, diiguu dandeessa. Adda bilisummaa Oromoo diiguuf tattaafachuu ni danda'ama ta'a. Diiguun garuu hanga saba Oromoo diigdee fixutti which is impossible inuma hin danda'amu. Kanaaf odoo danda'ame namuu adda bilisummaa Oromoo ijaaruuf, jabeessuuf, cimsuuf odoo tattaafatee, odoo qooda gumaachee gaarii. Adda bilisummaa Oromoo diiguuf, jaarmiyaa kana balleessuuf, maqaa xureessuuf, yakka ittiin nyaatni hamilee qolee nu cabsuudhaaf yookaan hamilee keenya nu buusuudhaaf ittiin maqaa nu xureessaa ture gadi baasanii haasa'uun ofuma maqaas of balleessu seenaa of busheessu yoo ta'e malee ABO'n kiyya miti ABO'n keetii miti kanama tokkooti miti jechuu kan kooti ABO'n kanama hundaati. Kanammoo dhaloonni hundumtuu ni beeka tolchee. Kanaafi hundumti keenya jaarmiyaa keenya adda bilisummaa Oromoo jabeeffannee tikfannee kaayyoo inni wareegamaa fi jiru kana bakkaan ga'uudhaaf qooda keenya gumaachuu qabna. Amma booda aggaamii adda bilisummaa Oromoo irratti tarii hanga ammaatti hamma ta'e callisnee jira ta'a. Aggaamii adda bilisummaa Oromoo irratti taasifamu kan bifa kamiitiifuu callisnee hin ilaallu. Bifa barbaachisaa ta'een seera feera adda bilisummaa Oromoo jedhatti bifa barbaachisaa ta'een ni qolanna jechuudha. Uummanni kan keenyas kan akka ololaa fi afanfajjii kanarraa ittisee kan akka godhu gaafannaa. Ammas irra deebi'ee kanan jedhu namoonni jahanan maqaa tarrese kun ammallee adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'ani hojiin isaanii ABO bakka hin bu'u. Tarii namoonni namtuttuu argaa jira wanni isaan haasa'anii fi wanni isaan jedhanii tarii ABO'n beektaa shorofkaa qaba bara. Tokkoffaa miira qaba. ABO'n akka yoo ABO jettu nama kanaanuu attuu akkitti namaa galuu qaba. Namni akkitti kaayyoo ABO kana akkitti beekamu qaba. Bakka itti beekamullee qaba. Kanaaf warreen akka ABO'n itti beekamuu fi bakka ABO'n itti beekamuu fi gartee miira ABO'n itti beekamu ala sosso'anii ofumaa isaaniitti of salphisan waan ta'eef odoo danda'ame yeroo irraa deebi'anii gaariidhaa jedha. Ta'uu baannaan garuu jaarmiyaan kun kan uummataati waan ta'eef murtii kan itti kennu uummataa murtii isaa uummataaf dhiisna osoo keenya garuu itti fufna. Kanaaf uummanni kan keenya haala deemaa jiru kana keessatti waamicha dhaaba isaarraa dhiyaate kanaaf deebisaa laatee of qopheessee waan yaaddessaa biyya kana keessatti deemaa jiru hegeree yaaddessaa biyya kana keessatti deemaa jiru hundaa olitti ammoo kan olaantummaa sirna duraanii olaantummaa biyya tokko ilaalcha tokko saba tokko jedhamee isa durii jaarradhaaf itti qabsoofnee sanatti nu deebisuudhaaf murna tattaafataa jiru kana dura dhaabbannoon keenya sanaa wal dura dhaabbataa jirra. Kanaaf kana hubatee uummanni kan keenya qabsoosaa jabeessee akka itti fufu jenna. Atis yaada naaf laatteef hedduu galatoomii ulfaadhu fayyaa ta'in siin jedha. Tole obbo Muhammad isinis yeroo keessan aarsaa gootanii gaan isin bukkeetii halkanidha. Akkastiin dirqama lammummaa Oromummaa akkasumas hojii uummata keessanii kakuudhaan fudhattan akkastiin dirqama booboo keessanii baay'ee galatoomaa isin jedha. Karaa akkasumas karaa miidiyaa fi keenyaaf akkasumas immoo karaa daawwattoota keenyaan baay'ee galatoomaa isin jedha. Fayyaa ta'es gadaa miidiyaa neetwoorkii sagalee Oromoo ta'uudhaan hojiin hojjetaa jiru waan gaariidha. Jalqaba gaariirra jirtu, hojii tattaaffii gaariitti jirtu jabaadha. Akkasuma immoo rakkoo Oromoo kana bifa ijaaraa ta'e tokkoon akkaataatti furamuu danda'u irratti qooda keessan kana caalaa jabeessanii gumaachitu jennee abdii qabna. Nuti
biyya ijaaruuf deemna. Nuti gaafii sabaa dheebuu sabaa ka jaarraa tureef deebisaa laachuuf deemna. Haasaa fi gungummii fi gartee jettee namootatii fi kan namni nama dhuunfatti quba qabuuf gurraan laannu haa jabaannu. Mirga keenya ni gonfannan jedha. Faadhu fayyaa ta'e galata. Tole akkasumas ulfaadhu egaan sagantaa keenya irraa akkuma duraan dursee jedhee egaan kan marii yookiin immoo haala biyya keessa deemaa jiru akkasumas immoo haala dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa jiru qabxii nuun kaasnu akka isaanii nu ibsan kan goone obbo Muhammad Ragaasaa dubbii himaa adda bilisummaa Oromoodha magaalaa Finfinnee Annuura Oromiyaa fi magaalaa guddittii Impaayera Itoophiyaadha. Achi kallattiidhaan saa kanatti nu turanii baay'ee galatoomaa isin irra deebi'ee egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kana fakkaata. Qophii kana kan isinii qopheessee dhiyaasee anasiisaa barraadha. Egaan Gadaa Miidiyaa Neetwoork waa'ee uummata Oromoodhaa fi waa'ee Oromiyaa taatee Impaayera Itoophiyaa keessatti xiyyeeffatee haala jiru hundumaa isiniif gabaasuu fi yeroo hundumaa tattaaffiin godha. Egaan haala nuun immoo isiniif dabarsinu kana daawwachuudhaa fi karaa Feesbuukii keenya Gadaa Miidiyaa Neetwoork JMN akkasumas immoo yuutuubis Telegiraama Tiwiitars Instagiraamii irra jira. Achirraan laayikii fi sheerii wal gochuun nu hordofuu hin dandeessu. Keessumaa immoo egaan yoo abbaan iyyate ollaan namaa qaqqabaa jala Oromoon gaafa mammaaku. Egaan keessumaa YouTube chaanaalii keenya laayikii fi sabskraayibii gochuudhaan nu tumsaasiniin jenna. Egaan sagantaa keenya amma yoonaatti wanta hordoftanii haala jiru hundumaa wanta daawwattanii baay'ee galatoomaa isin jira. Maqaa koof maqaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin sagantaa adda biraan amma wal galchu nagaan nu ta'a isin jenna ulfaadha.